Ashama harkafuune yoo yaa jecha hordoftootaa fi daawwattoota sagantaa Awaash Miidiyaa oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu teenya samma dhumeessitti nu waliin tura isiniin jenna. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoodhaaf fudhachaa jiruun wal qabatee mootummaan biyya bulchaa jiru kanarraa dandamachuu dadhabbiidhaaf jecha uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu jiraattonni himanii jiran. Dura dhiyeenya kana waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa jidduutti gaggeeffameen wal qabatee namoota hedduun kan waraana mootummaatiin ajjeefaman wayita ammaan tanaa mootummaan biyya bulchaa jiruun waraana bilisummaa Oromoo gocha kana raawwate jechuun hooggantoonni mootummaa ibsa gaddaa miidiyaa isaaniitiin ibsachaa kan jiran. Kun hundinuu hanqatee wayita ammaan tanaa konkolaataan 17 guyyaa kaleessaa lixa Oromiyaatti gadi fe'amuun gabaafamee jira. Konkolaataan 17 kan waraana mootummaa fe'ee lixa Oromiyaatti gadi bobbee kan duraaniitii wajjin wayita ammaan tanaa 600 ol dabruun gabaafamee jira. Tarkaanfii dhiyeenya kana WBO'n fudhattee wal qabatee mootummaan akka malee kan miidhame Gambeellaa fi Oromiyaa keessatti dandamachuu kan dadhabe wayita ammaan tanaa kanaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu akkasuma waraana fayyadamee WBO dhabamsiisuudhaaf jecha tattaaffii cimaa godhaa jiruun hanga ammaan tanaatti akka ittiin milkaa'inii fi WBO'n akkuma duriitti wayita ammaan tanaatis tarkaanfii fudhachaa jiraachuun himamee jira. Kanaan duraas yeroo hedduu waraanni bilisummaa Oromoo gocha kanaan raawwate jechuudhaan yoo xiqqaate dokumantarii 36 ol kan waraana bilisummaa Oromoo irratti qophaa'e tokkollee ragaa dhabee uummannis fudhachuu dadhabuudhaan wayita ammaan tanaas irra deebiidhaan waraanuma dhiyeenya kana balleessine dhabamsiifne kanaan booda Oromiyaa keessatti yaaddoon nageenyaa hin jirtu jechuudhaan dubbachaa kan turan hoogganaanti kan nageenyaa naannoo Oromiyaa hundinuu gadi ba'anii kanaan booda afaan guuttadheetiin dubbadhaan na amanaa Oromiyaa keessatti kanaan booda wanni dhimma nageenyaatiif itti yaadamu tokkolleen hin jiru shanee jaamus ni balleessine jechuun dhaadachaa kan turan. Akkasuma hooggantoota tika nageenyaa kan naannoo Oromiyaa kan ta'an keessaa tokko Abbabaa Garasuudhaan Oromiyaa keessatti kanaan booda dhimmi nageenyaaf uummata yaachisu hin jiru shanee dhabamsiifnee jirra jechuun miidiyaa biyyattiitti gadi ba'anii dubbatanii ibsa kannaniin Oromiyaan nagee taatee jirti jechuun uummanni isaan deeggaruu fi isaan jaalatu hagi tokko tasgabbaa'us booda garuu odoo olteen buliin WBO'n tarkaanfii culluqaa fudhachuun naannoo Oromiyaa irra tarkaanfattee hanga Gaambeellaatti ce'uudhaan kaambii mootummaa gurguddaa kan ammaan tana mootummaan nan qaba jetteetti amantu Gaambeellaa keessaayis meeshaa jiru guutumattu xuluq godhanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoodhaan wayita ammaan tanaa tarkaanfii fudhachaa jiruun dhugaa fi ragaa qabuun uummata Oromoo amansiisee kan jiru garuu gareen bilisiginnaadhaan wayita ammaan tanaa dhugaa fi ragaa dhabuurraa kan ka'e uummata nagaa julmaadhaan ajjeesanii shaneen waan akkanaa hojjette jaanii muummicha ministeeraarraa hanga kaadiree lixa Oromiyaatti gaddaatu nutti dhagahameen miidiyaan mootummaan harkaa qabu televezyiiniirraa hanga fuula feesbuukiitti wayita ammaan tanaa gadda nutti dhagahame WBO'n nama 200 ajjeefte 250 ajjeefte 300 hanga 3,000tti warri tarkaanfachaa jiru. Haa ta'u malee garuu dhugaa waraana bilisummaa Oromoo gubbaa aanaa jiraachuun himamee jira. Kanuma dandamachuudhaaf guyyaa kaleessaa konkolaataan taattaan 17 lixa Oromiyaatti gadi fe'amee WBO dhabamsiisuudhaaf jecha yookaan sakatta'insa opereeshina goona jechuunis Oromiyaa keessa zooranii uummata nagaa dhorkaa jiraachuu himanii jira. Guyyuma lolli jalqabame guyyaa lammataa waraana hedduminaan garasitti fe'anii kan turan dabalataan wayita ammaan tanaa konkolaataan 17 fe'amee jira. Walumaa galatti wayita ammaan tanaa akka warri lakkoofsa waraanaa kan garasitti bobbee ijaan arkee lakkaa'ee himutti konkolaattonni dhiyeenya kana lixa Oromiyaatti fe'aman kan kaleessaa dabalate walumaa galatti waraana mootummaa 600 ol akka qabatee simanii jiran. Tarkaanfii naannoo Gaambeellaa magaalaa guddittii naannichaatti fudhatameenis wal qabate muummichi ministeera biyyattiidha waraana isaan hoogganaman 800 garasitti gaffe'uu himanii jiran. Kun hundinuu kan gaffe'ameef meeshaalee gurguddaa mootummaan wayita ammaan tanaa biyyoota alaarraa galfate kan kaambii naannoo Gaambeellaa keessa ture kan WBO fi waraanni bilisa baasaa Gaambeellaadhaa achii fudhatan deebisuudhaaf jecha tattaaffii cimaa godhee odootti milkaa'in humni inni garasitti gaffe'e hundinuu burkutaa'uudhaan facaanii of duuba deebi'uu mudatanii jiran jechuudhaan jiraattonni himanii jiran. Haa ta'u malee wayita ammaan tanaa mootummaan Gaambeellaa tasgabbii buuseetiin jiraan isaa magaaluma guddittii naannichaatiin alam iddoo biraa waan keessa jirtu akka quban qabnees himaa jiran. Waraanni amma lixa Oromiyaatti gaffe'ame kunis WBO dhabamsiisuu odoo hin taane jiraattota hiraarsuu kanneen isaan ijaan laalan ajjeesuu hanga ammaan tanaatti WBO'n isaan tarkaanfii irratti fudhatan tokkolleen akka hin jirre himanii jiran. Dubiratiin ajjechaa lixa Oromiyaa keessatti raawwatamee wal qabatee guyyaa kaleessaa bakka boonni uummataa jechuun warri yaaman walgahii masaraa mootummaa keessatti gaggeessanii jiran. Bakka boonni ajjechaa lixa Oromiyaa keessatti raawwate kanaan wal qabatee muummichi ministeera biyyattiilleen walgahii kanarratti argamuu qaba jechuun yaamicha godhanii fi turanis garuu yeroodhaaf hin dhaqqabu biizii ta'eetiin jira hojiitu natti heddummaate jechuudhaan akka walgahii irratti hin argamanii fi haa ta'u malee gama kaabaarraa warri dhufan kan uummata Amaaraa bakka buune jechuudhaan paarlaamaa biyyattiitti argaman muummichi ministeera biyyattiidha biyya ganna 4 guutuu lola keessaa baasu
dadhabee jira dizaaktir godhuu qaba jechuudhaan yookaan aangoo gadhiisuu qaba jechuun gaafii obbo Taaddasaa Caafootiif deessaniin tun fudhataman qabdu jechuudhaan harkatti didee jira. haa ta'u malee gama kaabaarraa warri dhufan kan ummata Amaaraa bakka buune jechuudhaan paarlaamaa biyyattiitti argaman ummanni Amaaraa dilli sun lixa Oromiyaa keessatti ajjeefame muummichi ministeera biyyattii walgahii kanarratti argamuu dhabuun isaa tuffiidhaan akkasuma alaabaan biyyattiidhaa gadi buuteen jirtu gaddanatti dhagahame jee mootummaan yeroodhaaf waan labsee sin qabu jechuun kanneen akka Dr. Caammeedhaa warri aabinii walgahii dhiitanii ba'uun gabaafamee jira. haa ta'u malee obbo Taaddasaa Caafoodhaa wanni akkanaa fudhataman qabdu Itoophiyaa keessatti waan akkanaa hojjanne jettanii rakkoo ofirra fidinaa jechuudhaan walgahicha ajaja muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiin doorsisaa ooluun gabaafamee jira. walgahiin guyyaa kaleessaa gaggeeffamte irra guddaan isaanii ajjechaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru kan dhiyeenya kana kaaba Oromiyaa keessatti gareen faanoodhaa gochasuu kanneessaa artistoota dabalattee raawwattee wal qabatee odoo torbee tokkoon gahin viidiyoon sun mul'achuun booda lixa Oromiyaa keessattis namni 200 ajjeefamee jira jechuun komiin adda addaa dhiyaachaa jirtu bakka boonni ummata bakka buunee as jirraa muummichi ministeera biyyattii nu keessatti argamee ibsanuu godhuu qaba maaf nagee buusuu dadhabee nageenyi biyyattii maaliif dhufuu dadhabee odoo jaanii. haa ta'u malee inni garuu chiggirii dhaabaa odoo jiru chiggirii kanaan wal qabatee achitti argamuu danda'u jechuun walgahii irratti akka argamuu sodaatee simanii jiran. komiin guyyaa kaleessaa bakka boota uummatarraa dhiyaattu akka malee tan nama dallansiiftuu fi muummicha ministeera biyyattii gara biraatti tarkaanfachiisuu hin ooltu shakkii jaamuu wal qabatee muummichi akka achirratti hin argamnes himanii jiran. oduutti aanu guyyaa kaleessaa jilli gamtaa Awurooppaadhaa naannoo Tigraay Maqalee galanii jiran. jilli gamtaa Awurooppaadhaa kan guyyaa kaleessaa dirree xayyaaraa Maqalee xayyaaraan galan kun Dabrasiyoon dabalatee hooggantoota naannoo Tigraay wajjin mari'atanii jiran. irri kun wayita ammaan tanaa rakkoo bilisiginnaa fi TPLF jidduu gaggeeffamaa jiru karaa nagaatiin furamuu qabdi dabalatee wayita ammaan tanaa gargaarsi namoomaa hatattamaan kan duraanii caalaa saffisaan seenuu qaba jechuun hooggantoonni kun ajaja dabarsanii jiran. ዛሬ መቀለ ተገኝተው ከትግራይ መንግስትና ከትግራይ የሃይማኖት አባቶች ጋር የመከሩት የአውሮፓ ህብረት ልኡካኑ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የነዳጅ እጥረትና ሌሎች መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች መቋረጣቸው የፈጠረው ጫና መገምገማቸውን ለማወቅ ተችሏል። ይደበሉንስ መሻለን ተጃጅለው ኡመታፍ ኦላን ከነና ከኢንተርኔት ብልብላ ቢሻኒ እንዲ ሞቱማ ኢትዮጵያቲን አተተማን ሱጳሙ ቀባ አከስሞ በባን ጋዛ ከናኖ ትግራይ ከይሳ ደመመ አካ አተተማን ሴኑስ አጀጀ ደበርሰኒ ጅራን መጀመሪያ ከነበረው በቁጥር ጨመረ መምጣቱ ይሄኛው ያው ማይ ጋድ ሀቅ ነው። ጥሩ ነው። እየመጣ ነው። መኪኖች እየመጡ ነው። ምግብም እየመጣ ነው። ግን ምግቡ ወደ ህብረተሰቡ እንዲደርስ አንደኛው እንቅፋት የሆነው ነዳጅ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አካባቢ የመጣው መኪና ለመኪና እየተደረገ ህብረተሰቡ ይደርስ ነበር። አሁን ግን መጥቶ መቀሌ ላይ እየተከመረ ነው ያለው። ብዙ የተራበ ብዙ የተቸገረ ማህበረሰብ የተለያየ ቦታ አለና እሱ እንዲደርሰው ከተፈለገ ነዳጅ ያስፈልጋል። ስለዚህ መኪኖቹ እንኳን ቢመጡ ነዳጅ ስለሌለ የእርዳታ አገልግሎቱ በተጨባጭ እየተሰራ እንዳልሆነ ያው ለመግለጽ ሞክረናል። ይሄኛው የተወሰነ ኢንፎርሜሽን ነበራቸው። ያው ይሄንን አጠናክረው እንዲህ መሆን እንደሌለበት የመድኃኒት አቅርቦትም አይተውታል። የኬሚካሎችም ለላቦራቶሪዎች መሰረታዊ የተባሉት በጣም ትንንሽ ነገሮች ህይወት ልታድንባቸው የምትችል ነገሮች እንደሌሉም ተገንዝበዋል። ገረብራቲን አሞኸን የሮዴርቱ ዳብ ብልስግና ፊ ቲፒኤልኤፍ ወልት ያርክሳ ቱሬ ጃርሲን አልጄሪያ ኦባሳንጆን ወይታ አማንተና ቲፒኤልኤፍን ጅበሜ ጅራቹንስ ደጋሜ ጅራ የኛ ከነ ቦሌ ሃንገባሌቲ ሙምቻ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ወጂን ኦሮሚያ ከይሰ ዴማ ከንቱረም ኤገሙ ሙምቻ ወጂን ዲለኸና ጀሪና ናውኒ ቲፒኤልኤፍን ሸኪ ቀምና ጃርሲ ማሊፍ ቦሌ ሃንገባሌቲ ተርካንፈቴም ሁነሞ ሸኪ ጉዳኑ ቲፊቴ ጅራ መንጉዱማን ጃርሰ ከናኑ ፊንታቱ ጀቹን ዱቢ ጃርሳ ፍለተመ ዶርከኒ ቃምኒ ቢራኑ ጅዱ ሴኑ ቀበ ጀቹን ጃርሰ ሞገቲ ዲባ ጅራቹንስ ደጋሜ ጅራ አቶ መሌ ዱርሳ መንጉዱማ ከና ጃርሰን አልጄሪያ ኦባሳንጆ ተውስ ወሪ ቲፒኤልኤፍ ወይታ አማንተና ጃርሲ በው ቀበ ጀቹዳን አራረማ ፍለቹ ዲደኒ ጅራን ዱቲያኑ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሎለ ቢየቲ ከይሰት ገገይፈማ ጅሩን ወልቀበቴ ኸሳራን ጉዳን ኢሳን ጉባ ገሁ ኸንዴኛ ኸነ ሚዲያን ቢየቲ ትስቴ ሚዲያን ቢዮታ አላ ገባሳ ጅራን ወይታ አማንተና ኢፈቲ ሙለቴ ጅራ ከና ወልቀበቴ ኡመን እስላማ ኸንገነገናን ቢየ ሱዲ አረቢያቲ ኢመሌ ሐጂ ጎዴ ካባ ቀበቴ ረቢ ኸረቹ ዳፍ ኸሮርፈቴ ወይታ አማንተና ኢትዮጵያን ዶራራ ደቡ ወልቀበቴ ነምኒ ኹምኒ አፉር አካ ሐጂ ራሃፈን ጎደሜ ጅራ ኡመን ቢየቲ ማለቀ ኢትዮጵያቲ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ ህረገ ኢሳበሳኒቲ ጋፈ ገልቸን ሞቱማን ኢትዮጵያ ዶላራ ዋንዳ
jecha ummata dhiifama gaafachuun namni kumni afur hajjiirraa hafee jira. Biyyoonni hedduun doolaaraa waan dalagatuuf jecha mootummaan Suudi Arabiyaa waa'ee dhimma birrii Itoophiyaa waan hin beekneef jecha dhimmi birrii Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa malee mootummoota biraa biratti kan hin beekamne ta'us mootummaan Itoophiyaadhaa wayita ammaan tana birrii gara Suudi Arabiyaatti erguu dadhabuun wal qabate ummanni namni kumni afur kan duraan hajjii godhuudhaaf karoorfate wayita ammaan tana jalaa haqamuun kana isa manni maree Islaamaa ummata beeksisuudhaan horiin isin kafaltan yeroo gabaabaa keessatti isiniif deebi'ama haa ta'u malee kanaaf dhiifama nuu godhaa jechuun ummata dhiifama gaafatanii jiran. Kun hundinuu kan ta'e lola biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kan waraana bilisummaa Oromootii fi bilisiginnaa jidduu akkasuma kan TPLF fi bilisiginnaa jidduutti godhamaa jiruun hasaaraan guddaan biyyarra mudachuudhaan wayita ammaan tana akka doolaarri dhabamu godhee jira jechuudhaanis dubbatanii jira. Abdiin duraan muummichi ministeera biyyattii qabaachaa turan gargaarsi namoomaa biyyoota akka Awurooppaa fi Ameerikaa irraa siif kennina jechuun waada isaaniif galan wayita ammaan tana waanni sun jalaa hafuurraa kan ka'e hasaaraan guddaan isarra mudachuun gabaafamee jira. Isuma kanaas dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmuu kan gaanfa Afrikaadhaa gamtaan Awurooppaa dhiyeenya kana biyya Beeljaamitti walgahii gaggeessuu deemu irratti mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuu qaba jechuun gargaarsi muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad abdate hundinuu harkaa fashalaa'uudhaan ummanni Islaamaa kan duraan hajjii dhaquudhaaf ka'e namni kumni afurilleen hajjiirraa hafuudhaaf sababa guddaa ta'ee jira jechuun dubbatanii jiran. Oduun ammaaf qabnu kanuma oduu biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.